ሰምቻለሁ። እሺ እሷ ልክ አይደለችም። ሰው ሸታም ናት አላልኩም። እሺ ተጨባጩ ነገር ይውጣ። እሷ ናት እኮ የምታውቀው። ነገሩ የብሩኬና የሃይሚ ነው አይደል? ያ ነገር ይውጣ። ብሩኬን ተናገራችሁት እያልከኝ ነው? ሁሉም ሰው እኮ ብሩኬን ነው የሚናገረው። እኔ ግልጽ እኮ ነው እኮ። አንተ ስለ ሃይሚ አይመለከትህም? ፍሴ አንተም ብትሆን ሁላችሁም ብትሆኑ ብሩኬ ላይ እንደዚህ ጣታችሁን አገሱ። ምንም ተጨባጭ ማስረጃ በሌለበት። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። አሸማ ሰላም ወደ ጉዳይ አርከፉኔ ችግር ነው ጌታዬ። በፍቅር ነው ማውራት ያለብን። እንዴት ነው? ሰላም አገልግሎት አሪፍ ነው። አይጋ namni gara Buruukee yoo dubbate rakkisaadha. Shigir no amma macaan kun kaleessa saatis barbaachisetti si bira jira jedhe malee waa biraan jenne Buruukeetiin akkamiin si bira jedhaa jedhanii mataa gadi galgashanii gombisanii jedhanii kaa addunyaa loka tokkoon dhaabanii jechuudha. Namni Buruukeetiin ani sii jira jechuun danda'u. Miskiina ijoon gurno min gurno namni goddanyaa sasii ani sii jira yoo jedhe sin danda'u mirgan qabu jechuudha. Bada bayyeessa miskiina rabbi. Akkamiin sii jira jetta, akkamiin dubbatta, mirga qaba sii jira jechuun maan beeknaachuun naante min agabbaachuu sii jira jedhe mallas bayitiin dhugaa rabbi haa gubattuun ajjeesu barbaadani moo nyaachuu moo mucaa Burukeetiin nyaachuu moo biyyoon sin haa nyaatuuti maal bo'o ummanni maal ta'e gudiin nattu feera kaa akkuma sin dubbattani am ባህሪ ያውቃለሁ። ያንን ባህሪ ደግሞ ሰው በሌላ ነገር ተረድቶት ሌላ ነገር አንተ ላይ እንዲፈጠር አልፈልግም። ጎበዝ እሱ ልክ ነው። ግን አንዳንዴ ሰው የሚረዳውን ነገር የሚሰማውን ነገር ብቻ ነው ትርሚል ልክ ነህ። የሆነ ሳይድ ያስኩ ይመስላል፣ ግን ደግሞ ፐርሰናል አላደረጉትም ምንም ነገር ቅንጭብ አማ ዋን ጀደን ቀብ ani sii jira saayiteetti barbaaddetti jedhe kaleessa jedheen isuma kana kutanii bakka akkas jedhe kana olii gadi fiiskanii gadi zazzaganii isa arrabsuu jechuudha. Asii immoo fatsumeen immoo maalii fi Burukeetiin ani sii jira jettee bichaa jaraatti jara jidduutti akka rakkina dhuuntuun barbaadu jennaan waan isheen jette dhagee jiraa jedhenni kun. Jechi bacbaaciin kun hundinuu gadi bahuu qaba waan sobaati. Kanaatichitti immoo Burukeetti tokkoon keessa lakka waa jettanii barbaadu jedhee inni kun jechuudha. Mataa dhukkubsa ani jedhe isa dubartiis mataan dhukkube isa dhiiras mataan dhukkube akkam goonare inni dubartiin dhabeeti Burukeetiin mataa dhukkubsata. Inni dhiirroo maal dhabeeti mataa dhukkubsata. Yaa Rabbi maal taatan jarana. Bismillah sii jira jechuun rakkinaan qabuuti fitsume nam tokkotu waa jedhee rakkisaadha malee akkumatti gadda Haayimeetiin saayitii si barbaachisetti si biran jira ayisuushii jettee miti hiree atillee innillee Burukeetiin akkuma isatti dhagaame kan dubbiifatoon ta'in saayitii si barbaachisetti ani sii jira bubboo ayizoo jedhennis maaligaa kan keeyyuu naasaamne inni hansaa maaliif wanta Burukee ta'eefi wanti gara Burukee kuni waan xiqqittiin caafin tokko akkuma bidda kana buddee sinkaati miskiina walla abshira hin aariina bubaa malee hin aariinaati bubaa miskiinota walla wayyoo shibbo tolega asuma sinii hunaanna yaa subhaanallah warri ituu gurii maraatee sin jedhe maal taanii yoo jettanii egaa yaa Rabbi yaa gooftaa koo Rabbi jinnoota keessa galuun dhabuun hin beeku garuu jinnoota keessa galee laata ifaan immoo ifa dhugaa dubbachuu fi sirraan bareedu wanti ati hojjettee jechuudha. Sirraan bareedu dhugaatti maaliif sirraan bareedu hooshin akka kanaa asiira sitti jettee asiira afaanitti qabdee akka kanaa taatu nama aarsa
durumaa fiqireenyootadhaa isinii jedhee gaafii isin gaafate mucaanoo gubateeti aarii isin gaafate jechuudha dhugaa rabbi maal akkas ta'uun jecha amma isin lamaan firaadhaa jechuudha firaadhaa fira dhiigummaa qabdu wal keessaa jechuudha garuu immoo inni wallole jette ati akka kanaa waan hin taane agarsiisuuni waan sirraa hin bareenne dhugaa dubbachuuf waan sirraa hin bareenne hojjette ifa wanti tokko sirraa hin bareenne dhugaa rabbi akka agarsiisaa jirtutillee akka dur jaalallee turtaniiti malee akka qannaasisaallee miti kun qannaasisu gootees qannaasisaa miti garuu wanti ati hojjechaa jirtu jechuudha. Jarri lamaan namni akkuma walloluu waanuma jiru garuu jidduu jara buutee waan hin taane waan sirraa hin bareenne hin agarsiisi. Dinga jarri walumatti deebiti booru jidduu singalii waan hin taane akkaataa hin taanellee agarsiisi. Dhugaa rabbi sirraa fokkisa dhugaa. Heyyee bazza hoye bazza በዚህ ሰሞን ደግሞ ሆየ አስጠራቂ ጠፋ አበጭባጪ አስመሳይ በዛ በዚህ ሰሞን ደግሞ ምን እንደረጋለን ኦቶ ሲንበሩና ፌረቴ ኦቱማ ጅሬኛ ኮ ኬሰቲ ሲን አርጉ ሀፌረቴ ሲንበሩ ሀፌረቴ ስላ ጥሩ ወዮ ማል ጎነጋ ያ ረቢ ሱታ dhugaa dubbachuu fi waan ifaa hojjette dhugaa rabbii atillee sirraan bareedu tokkoffaa fiqireenyaa kishee tokko qannaasisuuf ifaanatti kan hojjettu tokkoffaa immoo isaan qannaasisuuf kana goota. ጊዜን ጉልበቴን ሁሉ ነገሬን ነበር ያባከንኩት። ይኸውልህ አንተ እያደረግህ ያለው ነገር አልፈልግሽም አልካት አይደል እንዴ? ኤፍሬም ከእኔ ጋር ስትሆን ነው የሚያጨረጭረን። ኤፍሬም እንዴት ነው ከአንተ ጋር የምትሆነው? እሺ ትሆናለች። ኤፋ በቃ ምንድን ነው የምትጨቃጨቀው? ይሄ እኔ ነኝ ንገረኝ እስኪ። ይሄ እኔ ነኝ? እሺ ወላሂ ስራን በሬነ እኮ አይደለም አልቅሳለች አይደል? በየትኛው ደቂቃ ነው እንደዚህ ልትስቅ የቻለችው? በየትኛው ደቂቃ ነው አቀፋት ቤት ድረስ ምሸኛል? ፍቅረኛ አንተ አሁን ይሄንን ነገር በእኔ ቦታ ፍቅረኛ ሞች ነው ምን አደረኩት? እኮ አይደለም ነው ካፌ ላይ ቁጭ ብለሽ ሻይ ቡና እያለ ነው። ሻይ ቡና ጣላሽኝ አንቺ ነሽ። እሺ ባይገርምሽ ይኸውልሽ ያለያየሽን እንድትሰድባት አልፈልግም። ከአንተ ጋር ጨርሻለሁ። ኢሳን ጅዱ ገልቴ ያይፋ ibiddan qabsiisini rabbi si haqeeshu atillee jaalallee kishee tokko akka isheen qannaatee taraa ishee uftee sitti iyyituu fi akkuma warra kaanii iyyan jaallattu mucittii miskiina rabbiiti achuma si dhiiste si biraa deemtee gizeetti araara jettee barbaaddu bichaa uftee sirratti wacci malee isheen siraa qabdi akka kee kanaan asii deemtee kanas kana fiiddee dhuftee sirraa iyyituu fi tokko kan kana gochaa jirtu jechuudha. Dhuguma immoo akkuma inni jedhee har'a akkuma nama durii fiqireenyaa fakkaattu malee akka waan intini miti gizee asiira maalii waliin jettanii akkas wal qaqqabdan kana dhugaasa aaruu qaba malee dhugaa maaliif hin aarsine fiqireenyaadha gizee koo fixee gulbatii koo fixee waan baay'ee fixeeraa isheef jedhee jechaa jira. Yes bada miskiin wallah hiyyeessa ay bada miskiina bada hiyyeessa nabichi miskiinota wallah maaliif maraattani jinnoota keessa kaatee bara jinnoota keessa bu'e maaltu jira laata finfinnee kana keessa maaltu jirti laata jarri finfinnee keessa jirtu toobariin hundi ishee maraatte tokko nagaan qabuun jiru hundinuu bashitaa mana kiimii keessa ciciisa hundumtuu wayyaa uffatee deemu nama seetu miti hundumtuu mana kiimii keessa ciciisaa jira kubsataa bashitaa bichaa ta'eera. Jinni keessa faca'e yaa rabbi yaa Allah yoo akkasitti deemanii haasaanii nagaa fakkaatu isaan achii kanarraa kana isinii gadhiisanii ajandaa kana gannuu gadhiisanii yoo deeman isaan mana kiimii keessa jiru dhukkubsataa bichaadha. Ayya dhugaa rabbi nama jibbisiisu dhugaa amma fiqireenyaa lamaan jidduu galee akkasitti ifaanillee taraasaa jechuudha akka inni aaree waa dubbatuuf.
akka inni aarii waan tokko dubbatu garuu jarri lamaan firaadha dhiigadha. Irraan bitaachaa garuu ittiin bareedu dhugaa ifaa ittiin bareedne yoo qannaasisuu ta'ellee akka kanaa miti qannaasisuun akkaataa qaba daangaa qaba hundattuu. Maraatte mucayyoon shamarran maraatte dhugaa rabbi maraatte yaa rabbeeti qahee shikaan daafuyyuu maal egaa yoo akkas ta'a malee doraanni galiin dhufuu jedhan dhuguma doraanni kun humnaa oliidha jedhanii kanarraa kabaja keenyarra salphinanuu wayyaa jedhanii takkas ta'u yoo kabajaan ta'anii dhufuu birriin yoo salphannee yoo eenyummaa keenya kabajaa keenya gadi buusnee akkas ta'anii malee doraanni gadi bu'uu jedhanii jiru wanta ta'eef itti fufaa maaltu sina urka eenyu hayyisiniin jedhamu eenyu sin gaafata itti muddaa akkuma barbaadan yeroon keessan itti cinqaa itti muddaa maal goonaree waan goonuu hin qabne rabbi sin haqeessu tokkoffaa yoo diddan immoo gaa harka rabbiitu jira hundaayyuu hin danda'a rabbiin wanta ta'eef waan jennu hin qabnu garuu nu jibbisiistanii jirtu dhugaa rabbi nu nuffisiistanii isinirraa haasa'uyyuu anamma nuffee jira waan akkasii hunaanee isin fidu kan hunaanee isin fidu kan mucittii tokkotti hawwiyyeessa eessaa hunaantoti jara kana naan eessa biddaawweeti jara kana naan kanaaf iyyuuti dhugaa rabbi jarri kun amma isa kamaa sobne kam dhiisnamee rakkannee bara kana yoo waxxan asii waxxanii ibidduma ka'aa jira inni kun illee waxxan akkuma saree walitti duuta kana bira yoo deemtan inni kunis akkuma saree walitti duuta ani ofii isaanii akkas taanee namni magallacaa isaan godhatuun tuna aarsaa dhugaa rabbi akkuma saree duutu asiis maaltu gadi isinitti jedhe wallaahi miskiinota wallaahi rabbi sina haa qayeeshu dhugaa rabbi maal taatanii barri nagaamti ijoo maaltu dhufe maaltu gadi bu'e warra finfinnee kana keessa jirtutti dhugaa utuu bora kana maaltu gadiitti bu'e bismillaahi rahmaani rahiim maaltu gadiitti nam'ee jiru jinniyoota keessa ka'ete rabbi yaa allah ifaan amma deemii biraatii harkaan hin qabiinii hin barbaadu jetteetta isheen hankottaatii jechaa jira. Qaldiimatti gadhiisaa reegaa qaldiimatti gadhiisuu jira. Nama wajjiniin yeroo isaa gubee nama wajjiniin kana fide an dubartiin maaf dubbii kunaantiin jedhe deemte maa dubbii qoffortiin jedheen iyyaafachaa wanti natti fakkaata gizee tokko. Nagaa yoo jiraatu deemtee waan tokko fiddee maaf akkas goote maaf akkas taate abaluu wajjiniin jirta abaluu wajjiniin adeemta abaluu barreessitee abaluu akkas goote rabbi gooftaa nama isaaf sin fakkaatee isaan fakkaatu jira natti fakkaata mistirii keessan gadi baasuu kana nama namaniina sin kolfaa malee nama namaniina dhugaa rabbi. Sin fakkaatee asii sin fakkaataa asii mochi fakkaataa jechuudha. Gurukee fi haimee jidduu isa akkasii jira jechaa jiru. Gar tokkoon haimeef lubbuu gar tokkoof immoo gurukeef lubbuudha. Jara lamaan wal nyaachisaa jiru. Isuma waliin nyaate gooddeenyaa fakkaatuutu wal nyaachisaa jira wanta ta'eef kolfaa malee yoo kolfitan iyyuu gadi faginaa miti irruma keessa seeqadhaa dhugaa rabbi. Nama namaniina namni jiru. Kana fakkaatti viidiyoon kun agarna.